odeeffannoo jalqabaa kan Arsenaal irraa kaanummoo Cristiano Ronaldo Arsenaal wal qabata waan ta'eef isa boodarra kaasta. Gabriel Magalhaes miidhamni taphataa kana mudate miidhama naannoo muddii isa mudateedha. Taphataa kun gaafa garee biyyaalessa Brazil tajaajilaatiin ture. Gabriel Magalhaes dos Santos taphataa murteessaa kilabichaati. Arsenaal ittisni isaanii akka sibiilaa akka jabaatu taphattoota taasisan qindoomina William Saliba wajjin uumanii kilabicha harkaa kanarraa akka taa'u gargaareetiin jira. Kilabichi taphoota amma itti taphate Premier League Englandin 11 taphate taphoota 8 injifatee tapha tokkoon qofa mo'ame lamaan qixabe tapha xumuraa Sunderland wajjin Arsenal goolii lama qixa xumuruun isaanii yaadatama. Gooliiwwan muraasa kilaboota bara kana Premier League England keessummeessan keessaa tokkodha. Cimina Arsenal kan ta'e immoo Gabriel Magalhaes boqonnaa taphoota international irratti gaafa Brazil tajaajilaatiin ture miidhamni muddii taphataa kana mudateetiin jira. Gaafa Senegal wajjin taphachaatiin turanidha. Miidhamni muddii taphataa kana mudate yaaddessaa ta'uudha kan himamaatiin jiru. Keessattuu immoo hanga barri faranjoota haaraa jira gabaafamaatiin kan jiru kun Mikel Arteetaadhaaf yaaddoo guddaadha. Darbii kaaba Londoniin Tottenham wajjin kan isaan taphatanii sanaan booda darbii Londoniin Chelsea wajjin Premier Leagueedhaan qofa kan taphatanii Champions Leagueedhaan Bayern Munich wajjin taphata. Arsenal taphoonni kunneen qaawwa yookaan immoo hanqina Arsenal cimina isaan qabansanii garee faallatti yookaan immoo carraa ta'uu danda'a jedhameeti kan eeggamaatiin jiru. Julian Timber garee biyyaalessa Neezerlaandis osoo tajaajiluu miidhamni salphaa mudateetiin jira. Ricardo Calafioriin Itilii gaafataa jiru. Gulaalli waancaa addunyaa kan biyyoota Awurooppaatiin miidhamarraa bayyanatee garuu taphataan kun shaakala hojjeteetiin jira. Deeggartoonni Arsenaal akka biraatitti madaala biraatiin kan isaan kaasaatiin jiran Pero Incampee fi akkasuma Christian Musqueraan iddoo taphattoota kanneen bu'anii taphachuu danda'u jedhanii waan itti abdatanidha. Garuu miidhamni taphattoota Arsenaal ka'uuf ture ammas miidhamni dabalataa isa mudachuu akka hin oolle gabaafamaa jira. Odeeffannoo birootiin Cristiano Ronaldoon tibba kana Morgan wajjin toora YouTube ofiisaa irrattis fe'amee jira. Piers Morgan wajjin Donald Trump wajjin wal arguu akka barbaadu dubbatee ture. Normally yeroon sun hin fagaanne amma Ronaldo fi Trump White House keessatti irbaata wal affeeraniiti jiru. Kaleessa ilmi mootii Saudi Arabia Mohammed bin Salman gara daawwannaadhaaf gara White House masaraa White House deemanii turan. Egaa Trump daawwachuudhaaf Mohammed bin Salman miseensota qabatee keessaa tokko Cristiano Ronaldoodha. Yeroo amma fuula Saudi Arabia jechuu ni dandeessanii Cristiano Ronaldo liiga biyya qofatu hin ta'in kubbaa miilaa akkasumas Saudi Arabia addunyaatti beeksisaatti kan inni jiru. Cristiano Ronaldoon illee Donald Trump wajjin tureera erga akkuma Trump injifatan gara Ameerikaatu deemeen beeku. Pirezidaantii Portugal duraanii walgahii biyyoota Awurooppaa gamtoomaniif gara Ameerikaa yoo deeman hidhannoo Ronaldo fudhatanii Ronaldoon irratti mallatteessee Peace for World jechuudhaan dabarsee ture. Egaa Donald Trump addunyaa kanarraa nagaa buusuudhaaf gahee isaanii humna isaanii taphachuu qabu jechuudhaan ergaas dabarsee ture. Amma garuu taphataa kanas wal jaallatu Trump wajjin. Trump ol garuu aan addunyaa kanarratti beekamtiin qabaa jechuudhaan Cristiano Ronaldoon Piers Morgan wajjin haasaa ture. Amma wal arganii jiru. Trump fi Ronaldoon maal haasa'uu danda'u kun iccitiidhaan garuu Trumpin wajjin gaafa wal agartuu ulfaataadha. Fakkeenyaaf wayini Mark Rooney tibba tokko gaafa Donald Trump golfii taphachaatiin turan hiriyaa isaatiin deeggaramee Trump wajjin wal argee golfii akka taphachaatiin ture kaaseetiin jira. Saroota suuftuu yookaan saree fooniidhaan wantoota kanneen to'achuu danda'aniin dabalamanii konkolaataawwan gaardiiwwan boodigaardii eegdotaan dabalamaniiti. Trump yeroo darbee waancaa kilaboota addunyaa Ameerikaatti dorgomaa ture irratti taphattoonni hagam rakkachaa akka turan kaasaa turan. Mataan isaanii immoo taphatu waancaa celebreeshinii sana keessa illee bahuche. Trump qofatu hin ta'in hoggantoonni Ameerikaa gaafa gara dirree seenan taphoonni deeqaawwan wayif dheerachuu akkasumas security'n jiru baay'ee dabalaa kun xiqqoo taphattoota illee rakkisaa ture. Amma garuu Ronaldo fi Trump White House keessatti waliin jiru waliin irbaata nyaachaa jiru. Mootii kubbaa miilaa Ronaldoonis normaalii dhimma nagaa kana irratti addunyaa irratti nagaan bu'uu qabaa jechuudhaan labsuu irratti isaan wajjin hojjechaati kan inni jiru. Amma gara biizines illee seeneera. Dhimmi kun kana irratti fuulleeffataa jedhamee tilmaamee jira. Gulaalli waancaa addunyaa irratti haaceef adeemnu kaleessa biyyoonni gara 48 waancaa addunyaa irratti hirmaata biyyi 5 hafe 43 waltajjicha irratti hirmaachuu mirkaneeffataniiti jiru. Biyyi ummata xiqqaa qabdu beekamtee jirti. Kaleessa ummata 100,000 fi 50,000 qofa qabdi.
Kurakao jedhamti. Kurakaa'oon kun egaa amma istuudiyoon keenya kun Adaamaa jira. Uummata Adaamaa wajjin yoo fakkeenyaaf Adaamaan dachaa isaanii ol ta'uu danda'a. Uummata ganda tokkooti jechuun ni danda'ama. Biyyoota kanneen akka amma dhiyeenya bara Olompikii irratti biyyoota haaraa argaatiin jira misba. Saint Lucia argineetiin jira. Biyyoota Caribbean countries ta'an yookaan immoo biyyoota odolaa tunis biyya odolaati. Kurikaa'aan tuni uummata baay'ee muraasa kan isheen qabdu kaleessa Jamaayikaa waliin taphattee taphicharraa qabxii tokko argachuun gahaa ture. Goolii maleedha. Jamaayikaa wajjin kan isheen xumurte goolii malee 0-0 dhaani hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 biyyoonni sadi waloon qopheessan. Kanaadaa USA fi Meksikoon qopheessaniif tikkeetti seensaa harkatti galfatteetiin jirti. Biyyattiin akkuma duratti kaasaatiin ture biyyoonni uummata hedduu addunyaarraa qaban China, Pakistan, Indonesia sadarkaa dila. China fi India almost uummata biiliyoona 3 walakkaa uummata biyyoonni sadarkaa tokkoffaadha hanga kurnaffaa jiran misba. Baay'ina uummataatiin hirmaannaa waancaa addunyaan argan. Biyyoonni baay'ina uummataatiin sadarkaa tokkoffaadha hanga kurnaffaa jiran hirmaannaa waancaa addunyaan argan. Baay'inni biyyoota sadarkaa tokkoffaadha hanga kurnaffaa jiranii baay'ina uummataa kuni walakkaa addunyaa kanaati jechuudha. Imagine Itoophiyaa, Nigeria dabalatee Afrikaa keessaa warra uummata gurguddaa qaban Itoophiyaa fi Nigeriaadha. Waltajjicha irra jiran. Kaleessa gaa Jamaayikaa wajjin qabxii qoddattee qixa baatee dirree Jamaayikaa irratti. Ani garuu Jinaaroo Gaatson maal jechuuf deema kana wajjin wal qabatee. Steve McLaren leenjisaan Jamaayikaa hojii isaanii gadhiisanii jiru. Gaa kaleessa dirree Jamaayikaa irratti kan taphatte Kurakaa'oon qabxii qoddattee jirti. Kanaanis leenjisichi hojii isaanii gadhiisanii jiru. Bara 2008 Steve McLaren Ingilaand leenjisaa Ingilaand waancaa Awurooppaaf osoo hin dabarsiin hafuunis kan yaadatamudha. Leenjisaan kun egaa nama carraa hin qabne jedhamanii jiru. Gaattusotti yoo dabarte Gaattusoo egaa yeroo baay'ee warri adiis jennee dubbachuu dandeenya. Gara ofittoo qabu. Waan hundi kan keenyaatu bareedaa. Kun waancaa addunyaati. Waancaa Awurooppaa miti. Waancaa Awurooppaatu nootatu hirmaata. Waancaa addunyaa baay'ee ga'umsa kubbaa miilaa qofaa miti kan irratti hirmaattu. Kootaa 16 qabu si ajaa'iba biyyoonni Awurooppaa. Kootaa 16 qabu biyyoonni Afrikaa. Even baay'eedha. Kootan isaanii 9 kurnaffaan kallattiidhaan kan hirmaatu muti. Kanaafuu biyyoonni Afrikaa baay'inni waancaa addunyaa irratti ittiin hirmaatanii hanga barbaadamu olii. Biyya 54 akkasii Afrikaa Awurooppaan illee baay'ina biyyaatiin gorqixa sadarkaa wal qixa irra jira. Garuu ibin dachaadhaan kan Awurooppaa hirmaannaan waancaa Awurooppaa addunyaa irratti qabdu hin baay'ata waan ta'eef fuulduraaf kun akka irratti homaa shakkiin qabu. Maaliif kootaan kun waancaan addunyaa waancaa addunyaati. Fakkeenyaaf Kurakaa'oo sadarkaa kubbaa miilaatiin miti kan hirmaachistu. Ardii ishee irratti dorgomteeti. Ardii Awurooppaa irraa fakkeenyaaf Italii biyyoota injifachuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf biyya injifachuu hin dandeenye ramaddii keessaa biyya hin dabarre homaa gochuu hin dandeenya. Jalqaba ramaddii irraa injifachuu qabda. Ga'umsa kubbaa miilaa qabda yoo ta'e ramaddii kee irraa darbuu qabda. Ramaddii kee irra ta'uu hin darbin waa'ee Biraazil fakkeenyaaf biyyoota Afrikaa keessaa Kaameruun, Naayijeeriyaa kan durte irratti beekaman jiran bar. Biyyoonni Awurooppaa hedduun isaanii fakkeenyaaf Firaansiin yaada. Hundeen taphattoota Firaans hiddi dhaloota isaanii Afrikaa irraa argifama. Shaampiyoonii addunyaa kan itti ta'an fakkeenyaaf France bara 2018 Raashiyaatti waancaa addunyaa fudhate miseensota garee sanii keessaa 75 ol hiddi dhaloota isaanii Afrikaa irraa kan argifamudha. Simboo waancaa addunyaa gaafa ta'an argineetiin jira. Gianni Infantinoon xiyyeeffannoon isaan konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaatiif kennan hariiroon isaan waliin hojjechaatiin jiran dinqisiifannaa guddaa olaanaa kan qabudha. Patrice Motsepe wajjin hariiroon isaan qaban gaafa konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa yaa'isa assembly magaalaa Finfinneetti gaggeessu Skylightittiin konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa assembly kana irratti hirmaachatti kan isaan. Biyya 54 bara Afrikaa biyya guddaadha. Biyya 9 kan hirmaachistu. Awurooppaa irraa kaleessa biyyoonni 5 dabalamanii jiru. Taphoonni eeggaman hedduun taphatamanii jiru. Fakkeenyaaf taphni Scotland fi Denmark tapha baay'ee eeggameedha. Tapha murteessaa ture. Denmark carraa farka baaste. 11 dursaa turte. Scotland qabxii 10 qabdi. Scotland kaleessa tapha dirree irratti taphattee 4-2 injifachuun waggoota 28 booda akkuma Norway isheenis waltajjichaatti deebitee jirti. Taphoonni kaleessa taphatan fakkeenyaaf Spain Turkii wajjin goolii 2 qabu. Dursitee miila tokko waancaa addunyaa garaagarummaa goolii 8 qabu waan ta'eef sun Spain yaaddoo keessa galtee miti kan taphatte. Akkasumatti Belgium illee goolii 7-0 Liechtenstein injifachuun hirmaannaa biyya sadaffaa argatteedha.
tapha birootiin fakkeenya Ramaddii Baarraa Switzerland fi Kosovo goolii tokko qixabaanii akkasumas Switzerland Ramaddii Harraa Austria fi Bosnia Herzegovina qabxii qoddachuun Austria fi Switzerland biyyoota hirmaannaa argatan ta'anii jiru. Biyyoonni kaan Awurooppaa keessaa tapha gulaallii lammaffaa koota Belgium illee kaleessa Liechtenstein wajjin kan isheen morkatte goolii darzana walakkaadhaa ol 7-0 kan isheen galchite. Miiraan dorgommiitiin odoo taphatan goolii kanaa oltu gala Liechtenstein irratti. Thibaut Courtois daa'imni isaa dhibee kaansariitiin akka qabamtee foomseetiin jira. Sana wajjin wal qabatee kanaan booda kubbaa miilaa taphachuun isaaf ulfaataa akka ta'edha kan kaase. Biyyattiin garuu hirmaannaa waancaa addunyaa tibba argatteetti oduun kun kan ifoome. Wales Ramaddii Scotland fi Denmark keessaa Wales kaleessa dirree ishee Cardiff irrattiin Macedonia fi Macedonia kaabaa kan isheen keessummeessanii taphicha goolii 7-0 dhaan mo'atanii sarkas lamaffaadhaan xumuranii play-offiif ga'uu isaanii carraa lamaffaa qabu. Baay'ee bareeda ture kan isaanis. Amma biyyoota Awurooppaa 12 hirmaannaa argachuu isaanii mirkaneeffataniiti jiru. Carraa hafate argachuudha. Biyyoonni sadarkaa ramaddiiwwan isaanirraa sadarkaa lammaffaatiin xumuran sadarkaa lammaffaa gaariitiin xumuran akkasumas dorgommii Nations League irraa biyyoonni dabalataa waliin taphachuudhaan biyyoonni hafan waancaa Awurooppaa addunyaa bara 2026 Ameerikaa Kanaadaa Meeksikoo waliin qopheessan baatii torbaan boodanii eegalaa dorgommichis Trump dorgommii kanaaf qopheessaadha. Kanaaf dorgommii kanarratti hirmaachuudha isaanii kan beekanii ta'a. Ammaaf biyyoonni gara 43 ta'an tikeetii gara waltajjii addunyaatti isaan deebisuu argatanii jiru. Ronaldo fi Leo Messi last dance waancaan addunyaa kun isaaniif jechuu dandeessaa. Si'a ja'a waancaa addunyaa irratti hirmaatanii jaffaadha jechuudha kun. Biyyoonni lachuuyyuu hirmaannaa sana argataniitiin jiru. Luka Modric si'a shanaffaadhaaf waancaa addunyaa kanarratti kan inni hirmaatu. Waancaan addunyaa baranaa taatee addaatiin dabalame biyyoota sadan keessatti waan addaa nutti argisiisudha. 32 ture 48 tu hirmaata taphaan bashannanuudha. CB Premier League Itoophiyaa kun boru sa'aatii 7 irraa eegaluun tapha maqala saba Andertaa dursaa ligichaa Buna Sidaamaa waliin taphatanii ni jalqaba. Taphni kun tamsaasa kallattii OBN ni darba. Hawaasaatti Nageellee Arsii fi Adaamaa tapha isaanii ni taphatu. Nageellee Arsiin injifannoo jalqabaa argachuudhaaf ollaasaa Shaashamandeettidha kan taphatu. Deeggartoonni hedduun garas deemuu isaanii tarii Adaamaanis asii deddeebisaa ture deeggartoota isaa gara Hawaasaattis hin deemu jedhamee abdatama. Kanas ta'e garuu deeggartoonni Nageellee achitti taateen waltajjii Yuunivarsiitii Isteediyeemii Hawaasaa irratti jiran hundi isaanii TV akkasumas YouTube Oromiyaa Broadcasting Network irratti kan fe'aman waan ta'eef wanta isaan darbuu hin jiru. Keessattuu darbii Oromiyaatiin magaalaa Hawaasaatti morkiin Adaamaa fi akkasuma Nageellee Arsii walitti fidu kilaba Arsii lixaa bakka bu'ee dorgommicha irratti hirmaachaatiin jiruu fi akkasuma godina Shawaa magaalaa guddoo Oromiyaatirraa dorgommicha irratti hangaatu sulula qeenxamaa bakka bu'ee hirmaachaatiin jira. Adaamaanii miirri darbii jira. Naannoo bakka bu'anii dorgommii kanarratti hirmaachuun jira. Hangafa muuxannoo qaba Adaamaanii sadarkaan kubbaa miilaa isaanii maqaa masoo Nageellee Arsii natti tola. Guchiiwwan baay'ee bareeda. Amma hara shaalaa argiteettiin jirta. Hara sana keessa guchii baay'eedha kan arguu dandeessu. Sana hojii wal qabateeti kan maqaa kanatti moggaasanii garuu akka guchii saffisuu qabu. Akka guchii ulfaatu qabu. Hanqaaquun isaanii akka guchii ulfaatu qabu jedheetiin ani yaada. Agaamma injifannoon qabani. Injifannoon qabani. Taphoota sadiin mo'amanii jiru. Lamaan qabxii qoddatanii jiru. Adaamaan barana garee haaraa fudhateetik Siyyuum Kabbadaatiin kan dhufe taphattoota hedduu mallatteessee jira. Gooliin keessummeessinee taphoota 5 irratti lamaan injifatee 3 qabxii qoddachuun qabxiin isaas bayeessa. Tarii kilaboota bara kana waancaaf eegaman keessaa ta'uu ni danda'a. Baay'ina taphattoota inni qabateen gaafa laaltu. Nageellee Arsiin illee taphattoonni sarara jidduu irratti qabate gaafa laaltu liigii Premier League Itoophiyaa keessatti taphattoota muuxannoo qaban. Amma wanni kilabni nama taphattoota hambifateen qabu garee Nageellee Arsii taphattoonni muuxannoo illee moti. Amma keemistiriin isaanii yookaan immoo Tulluu Dastaa taphattoota kanneen ittiin qabatanii gara qabxiitti jijjiiruu irratti hanqinoonni tokko. Tulluu Dastaa yeroo sadii taphattoota ittisaa gaafa jijjiiran fakkeenyaaf tapha jalqabaa irratti dogoggora irratti taphattoota ittisaatiin mo'aman jijjiiran tapha lammaffaa Qiddus Giyoorgis irratti waliin gaafa
baakpaas especially baakpaas Premier League Itoophiyaa irratti yaadamuun qabu rakkoo qaba taphattoonni accuracy kubbaa walii kennan irratti rakkoon jira baakpaas yeroo baay'ee si ajaa'iba taphattoota dhedheeroo Premier League Itoophiyaa Nageellee Arsii keessatti kan isaan argaman guchiiwwan dhimmoota wal fakkeessan keessaa tokko Desiree Pascal taphataan kun taphataa meetira 1 fi seentimeetira 98 dheerata sanaan ala Salaaloo Robert Salaaloo meetira 1 fi seentimeetira 96 kan inni dheeratu taphattoota dhedheeroo garee kana keessatti kan isaan argamanii Abdullahi gool eegan kilabichaa mataansaa gahumsa dinqii gool eegdota mul'isa garee kubbaa miilaa hawwataa dirree keessatti Daawit Tafarraan motora sarara jidduu garee kanaati Jimma Abbaabuunaa irraa kaasee taphataa Madin wajjin bara darbee shaampiyoon ta'ee magaalaa Shaashamanneetti taphataa dhalateedha kilaba Adaamaan garuu taphattoota gaafa laaltu taphattoota liigota baay'ee keessatti muuxannoo qaban yeroo amma gahumsa bareedaa irrattis argaman Liverpool walnatti fakkaataa jira anamma gareen Siyum Kabbadaa qabataniitiin jiran kun eeyyen dhugaadha taphattoonni sarara fuulduraa Abubakar Saanii Daawwaa Uxxeessaa Ahmad Hussein mataan isaanii maqaa taphattoota kanneen yoo kaaste garee faallaa kan raasanidha taphattoonni guddattoonni garee kana keessa jiran Binaam Ayitan Nabil Nuurii taphattoota kanneen kaasi mataan isaanii taphattoonni jaa torba sarara fuulduraa irratti kan isaan qaban Gaaddisaa Waadoo faa sarara jidduu irratti taphattoonni jiran kana qofaa mooti Haydar Sharafaa taphattoota sarara jidduu ciccimoo ta'an garee ofii keessaa qabu Buzaayyoo Seefafaan garee kana keessatti kan isaan jiranii dhawaatan tapha jalqabaa Madiin Itoophiyaa wajjin goolii malee xumuruun ni yaadatama garee Siyum Kabbadaa kuni booda irra garuu keemistiriin isaanii hojjechaa Siyum Kabbadaa hanga qurficha argannutti jechuudhaan kaasanii jiru argatanii turan argataniiru walittaan sun taphataman injifatanii Waancaa Itoophiyaatiin Buna Itoophiyaatiin deebi'anii mo'amanii haloo baafateetiin jira Bunni Itoophiyaa garuu injifatamuu Waancaa Itoophiyaatiin bariidha Premier League CBE Premier League Itoophiyaatiin Nageellee Arsii wajjin kan morkatan yeroo jalqabaatiif kan walitti dhufan kilaboonni kunneen lamaanii tariitii Tulluu Dastaa itti aanan isaanii leensaa kanaan dura Adaamaa keessa turan Abdii Buliitii leenstoota muuxannoo qaban keessaa laayisansiidhaan illee gahumsa qaban keessaa tokkodha Tulluu Dastaa liigichaa faadhaadha leensaan garee kanaa garuu ofitti amanamummaa gabbifachaa akkasuma immoo falaasama direetti qabatanii ittiin seenan san gara hojiitti qabxiitti akka jijjiiramu gochuutu isaan hanqata tapha bareedaa ni taphatu furtuu barbaadu na fakkaata tarii furtuu kana hawaasaa deeggartoota isaanii wajjin argachuun dirqama egaa taphoota boruu taphatamanidha egaa Premier Leaguein Itoophiyaa kan marti torbaffaa kun borurra kaasuun hanga wixataatti itti fufuun taphoota hedduudha kan keessummeessu keessattuu boruu taphni iftaan taphoonni eeggaman hedduun kan taphatamanii ta'a jimaata walwaloo Addigiraat Yuunivarsiitii Hawaasaa waliin akkasumas jimaatuma shaampiyooniin bara 2016 baankiin daldala Itoophiyaa Walaayittaa Dichaa waliin istaadiyoomii Finfinneetti yoo taphatan Hawaasaa Yuunivarsiitii istaadiyoomii irratti Bunni Itoophiyaa shaampiyoonii Itoophiyaa Madiin Itoophiyaa wajjin Qiddus Giyoorgis Hadiyyaa Hosaanaa waliin Sanbata Midragannat Shira Machal Fasil Direedhaa faana Finfinneetti yoo taphatan istaadiyoomii Hawaasaatti Shaggar Arbaa Minch akkasumas Bahar Daar Itiyoo Elektiriik waliin taphachuun Premier Leaguein Itoophiyaa kun kan torbee jaaffaa kan xumuramu ni ta'a marsaa kanaan keessattuu taphoonni baay'een taphoota eeggamanidha tarii Istaadiyoomii Hawaasaatti gooliiwwan hedduu galaa turanii jiru deeggartoonni gooliiwwan kanneen bashannanaatti kan isaan turan ammas gooliiwwan taphattoonni dirree jijjiiran waan ta'eef gooliiwwan kunniin kan itti fufanii yoo ta'e deeggartoonni Finfinnee taphoota hedduun kan bohaaran ni ta'a tarii ammaaf yaanni kee milkaa fi milkaa'uu walumaan ilaalla shaampiyoonni kilaboota magaalaa Hawaasaa turan keessa inaan jechaatiin turte duratti tilmaama keetiin Buna Sidaamaa akkasuma Faasiil Faanti immoo Bunni Itoophiyaa Itiyoo Elektiriik keessatti argamaniin caala garuu istaadiyoomii Finfinnee gahumsa kilabootaatiillee waan hanqise waan daangeesse na fakkaataani taphoota hanga torbee shanaffaa jiran istaadiyoomii magaalaa Finfinneetti argamuudhaan taphoota kilaboota kanneen daawwadheetiin an jira sadarkaan istaadiyoomii magaalaa Finfinnee irratti argamu kubbaa miilaa kennan kan wal fakkaatu natti fakkaata ana 1954 ijaarame istaadiyoomii kun istaadiyoomii haaromfameera waggaa afurmoo baay'ee mallaqni baajatni guddaan istaadiyoomii kan haaromfame baay'ee nyaatameetiin jira waggaa shirmaa afur fudhate malee haaromsiisa normaali margi irratti dhaabamees leebeliin isaas rakkoo qaba akkaataa yaa dhalli dirricha ilaaleera qubsaa miti sanaaf kaafillee taphoota intarnaashinaala hin ta'uun didee jira haaromsi irra deebiin ammas ka'ee guutumatti hojjetame ministeerri aadaa fi ispoortii dhimma kanarratti baay'ee of laaluu qaba dhaabbatee of laaluu qaba baajata mootummaa
naannoo miliyoona 30 itti bahe jedhamaatiin jira. Waggaa meeqa fudhate waggaa gara 4-5 akkas gara biyyaalessa Itoophiyaa gulaallii waancaa Afrikaa tokko gulaallii waancaa addunyaa tokko biyyaan alaa akka taphatuuf abbaan isteediyeemii ministeera ispoortiiti haaromsaaf maallaqa baasee jira. Maallaqni sun hojiirra ooleera hin moollee isa to'atee even barana immoo fakkeenyaaf isteediyeemiin kun hin ta'u haala kanaan hojjedhu jedhamee ajajni kaaf fiifaa akka ajajaati ulaagaan sun ulaagaan isaaf kennamee jira ulaagaa sanaan guutee hojjechuu taphoonni pirimeer liigii Itoophiyaa waggoota dheeraaf gara Finfinneetti akka hin deebineef akka sababaatti dhimmoota kaan keessa tokko dirreeti dirreen sun akka mul'anneef ture. Yaa'u hagam waggaa hedduu dhoksitee immoo hin dandeessu barna gaafa liigichi gara Finfinneetti deebi'u rakkoon sun mul'atee jira. Jiraattonni magaalaa Finfinneetti illee kubbaa miilaatti irraa fagaatan natti fakkaata misisbaa. Sababni isaa taphoota hedduu kilaboota magaalaa Finfinneetti kan taphachaatiin ture marsaa jalqabaa kana Itiyoo Elektiriik kaasuu dandeessa Madiin Itoophiyaa Baankii Daldala Itoophiyaa dhaabbileen kunniin jiddugalli isaanii baay'een isaanii magaalaa Finfinneetti Buna Itoophiyaatii fi Qiddus Goorgis alattiin siin jechaatiin jira deeggartoonni Buna Itoophiyaa fi Qiddus Goorgis yeroo maraa argamanii shaggaraachuma dallawaa magaalaa Finfinneetti shaggarlee baay'een jiru. Kilab haaraadha dhawaatan garee an akka yaadeet fakkeenyaaf shaggar kilaba haaraa ligichaatti haaraa guddate kanas ta'e sanii karansi magaalaa isaa keessatti dorgommii qophaa'u irratti deeggartoonni haala kanaan xiqqoodha deeggartoonni argaman tibba kana waldaa deeggartoota bifa haaraan ijaaruudhaaf hojjechaatti kan isaan jiran barfateera. Kanas hin jechuu barbaade hundaa oli magaalaa Finfinneetti irraa dorgommiin kubbaa miilaa fagaachuun deeggartoonni fi kubbaa miilaa akka gargar fagaatan taasiseetiin jiran natti fakkaatan gareen biyyaalessaa dirree isaa irratti taphachaatiin hin jiru. Kun hundi miira namni attaachimantii kubbaa miilaatiin qabu uummanni jiraattonni magaalaa Finfinnee kana adda fageesseetiin jira kun akka adda fagaatuuf sababa kan ture istaadiyeemiin dhabamuudha. Dheengadda goolii Qiddus Giyoorgisii fi Madiin taphatan irratti fakkeenya goolee gaansuun almost kubbaa to'achuu danda'u. Faasil Gabra Mikeel I don't know and perfectly ta'uu baatus rakkoon dirree kubbaan sun erga lafa dha'ee booda saffisa Abinnat Tasfaayee jalaa dabalee jira goolii jalqabaa pirimeer liigii Itoophiyaa bara kana shaggar irratti kan galee akka inni eegeen inni yaa'u normaal akkaataadhuma normaal kubbaa dirree irratti sana eegee garuu kubbaan sun saffisa qaba erga lafa dha'ee booda sin saffisa kubbaan ol ka'insi isaa sin dabala Abinnat sanuma dogoggoree dhaggee Faasil illee dheengadda sanuma Gabra Madinaa illee dirree kanarratti tapha barbaadnu sana taphachuudha hin dandeenye jedhanii jiru garuu kilaboonni kubbaa dheeraa taphatanis qabxii argachaa jiran amma federeeshinii fakkeenyaaf kilaboota Finfinneetti dabarsan keessaa Qiddus Giyoorgis taphoota 4 injifatee tokko mo'amee yeroo milkii deeggartoota isaa wajjin dabarsee jira. Saniin achi kilaboonni baay'een qormaataan kan isaan xumuranii qormaata kana amma kilaboota hawaasaa turantu qaqqaba Buna Sidaamaa faa Faasiliin faa hawaasaa faa baankiin faanti Walaayittaa Diichaa faanti advaanteejii fi disadvaanteejii dirree jiran akka qoodatanii fi waldaan aksiyoona liigichaa foormaatii kana kilaboota garagara turan istaadeemii akka wal jijjiiran kan godhe miidiyaa kabareejillee akka argatan immoo tamsaasa kallattii kan argataatiin ture kilaboota magaalaa Finfinnee turanidha keessattuu Itiyoo Elektiriik Arbaa Mincifaa dabalatee Goorgis Buna